Finfinneen handhuura Oromiyaa magaalaa guddoo Oromiyaati. Abbaan fedhe waan fedhaa jiru. Jijjiiramni kun bakka as ga'e qabsoo uummata kanaatiin, qabsoo uummata Oromootiin, sabboonummaadhaan, qeerroodhaan. Dhimmi Oromoon Itoophiyaa jaaraa Oromiyaa nutti kaaka jettaniif uummanni asillee yoo dubbate irraa bareedde dhugaa. Gaafa warri nugusaa tiyyaan na baasisee Londanitti gale isin kalulee biyya tana Xaaliyaanii irraa ari dabiraati miti kijibte bira ni afuuftii barka biraan kijibanii dhugaa isin hin jaami akaakayyuun kiyya garasuu wajjin lola ture sababa garasuutiin gaafa garasuu adaama galchan akaakayyuu kiyya ariyaanii asii lafarraa fudhatanii gosa wajjin asitti galchan abbaa biyya tanaatinu gaafa rakkoo gaafa quufaa gaafa gammachuu abbaan hedduu gaafa du'aa gaafa gadadoo gaafa rakkoo garuu isintu abbaatti ture. Har'as yoo taate gaafa wayyaaneen biyya sana irratti fincaantu carantu saamtu ka dibcee ciisaa oolee isin ka qabsaa'e gaafa san calliseen har'a hoggaa aduun baatu qabaan agadhiisa. Ka gaaf san baatiriin barbaanne dhabne ka hiriira baay'ee jennee simbira irraa dhabne har'a dhoohu malee dhabne dhugaa haa jedhu uf qofaan qabsoofne nu sababa bal'aa nu sababa guddaa an beektaa amma hoggaa gabbayanii mirga argame kanatti ka'anii mullu godhanii warra rabsan nan gammadan aaru lugama irrahiine mire isarraa galata dhabnu rabbi irraa galata qabna humaa miti kunillee isin aarsi afaan banuu mirga nu ciniinuun garuu mirgaa miti gaafa nu ciniinuu deeme akka gonnuu hin beeynaa jechuu ilkaan isaatii yoo jedhe nu ciniinuu irraa haa taa'u taarraba isaa itti dhiifnaa jechuu kana yaaddayna. Oromiyaan asiin hanga Arsiitti xiyya jechuun mirga abbaan fedhaa jiru. Walisoo xiyya jechuun mirga. Naan bura dhedhee gaafa inni harkaas heddate sun gaafas mala ofii ilaallataa jechuudha. Isin galaan nan jedhu. Waa dubbateef baay'ee itti naarina haa dubbatu. Gaafa taharrabaa san gochaan hojjechuu as deebi'e gaafas wal dura dhaabban. Gara dhimmi Finfinnee Finfinnee tuni tuttuqqaa isiin jibbina wanni Oromoo goda hundaa gadi yaatu akka Finfinneen jirtu jirtu kanaafuu Finfinnee odoo murtee wayyaanii mammuura maastar pilaaniin ka maastar pilaaniin taankiin jeettiin faranjiin Finfinnee nurraa muruu dadhabani feesbuukii fi FM murraani ayaa qunam jechuu nun beekan. Maastar pilaaniidhaan maqaa biraatiin Finfinnee nurraa muruu akka hin danda'amne Maqalee dhaqanii abbaa isaa hayyee gaafachuun hin danda'ama. Finfinneen handhuura Oromiyaa magaalaa guddoo Oromiyaati. Dhugaan biraa immoo Finfinneen mana jireenyaa iddoo jireenyaa sabaaf sablammootatii fi dhaabbilee addunyaati. Finfinneen mana sabaaf sablammootaa ta'uu handhuura Afrikaa ta'uu hin waakkannu nu beektaa dhugaan qabsoofna kanaaf mo'anna dhugaa ormaantu Finfinneen mana sabaaf sablammootaati dhugaa tana hin galchinaaf. Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaatii fi handhuura Oromiyaa dhugaa tan nuuf haa galchan. Nageenyi qabu kana lamaaniin. Mirgi jiraattota Finfinnee ka saba hundaa Chaayinaa achi jirtu dabalatee eegamuu qaba. Tan ho'i mormitanii. Namni Finfinnee keessa jiru dalagatee hin galin hin jettanii miti. Afaan isaan dubbatii wayyattanii. Sirriitti naa jaa hin jettanii mi kana.
guraayitichi suuqii isaan dalagatin hin jenne tigirichi mana hin jaarratin hin jenne amartii mana afaan isaan dubbatin hin jenne mirga kana heeraaf seeran guutamee fi eeggamuu fi qaba akkuma ummata magaalaa kamiitu naannoo kamiitu nama isaa ta'e hin filata kuni haqa rabbii biraa seenaan waan uumte qabdi deebinee ganaa jiruun barbaadu oromiyaa guutuun iyyuu Itoophiyaan dhugaa yoo jiraatte oromiyaa kasabni hundi keessa jiru chaayinaa fi hindii dabalatee oromiyaa saba tokkoon nurraa bayaa hin jennu hin hojjatinaa hin jennu mirga akka oromtichi inni qabu amaartichis guraayitichis hin qaba oromiyaa keessatti qabaachuullee qaba finfinnee keessatti illee wanni hin fudhatamne garuu magaalaa guddoo teenya godaannisa teenya magaalaa guddoo qofa miti beekta oromoon hin kaasin hin jeemireef finfinneen hoggaa gaatu waan godaannisa faashaa nu irra kenne kaasanii sooqitti itti firfirsanii mukaawwan waraananiif oromoon buqqa'uu ka'ee gale warra haadhatiyyaa dabalate asirraa osoo mooyyaleen hin bahin osoo cinaaqsan hin gahin asirraa eegalle beektu madajjira kanaaf nama kakaasa garuu madaa jecha utaallee akka hin taane dindeemu gaafiin finfinnee ka deebi'u mirgi jiraattotaa eeggamu aangoon mootummaan naannoo oromiyaa magaalatti irraa qabu mirkanaa'uu qaba jechuudha seeraan kuni hamma fedhe abbaan fedhe uttifateef miti kun lolatti illee nama geessuu hin qabu ana yeroo hedduu akkan jeetti dhimma finfinnee ajandaa haa bultuu jennee eega mootummaan haaraa filame hiikamuu yoo jedhe yeroo tokko tokko beekta gara laafummaa tana gowwummaa nu se'anii sodaafaa se'anii akkuma gaafa duraa jeetti abbaan fedhe haa dho'u malee ka seeraan dhufe seeraan seerri gara keenya jira finfinnee irratti ka mariin dhufe mariin dhugaan gara keenya jirti ka dubbiin dhufe immoo ofirraa deebifnaa jechuudha garuu nama arrabaan sitti deeme shibala gadi hin baasin arrabaan deebisu birra ka seera gad harkisetti kilaashiin fudhati seera itti gadi baase abbaa seera hayyuu seera gaa qabna jaarsarraa amma warra yuunivarsiitii beetti saniif jedhee immoo yoo taan hin dhufe taanillee itti beeka walii soofammayya rakkoon hin jiru kanaaf dhimma finfinnee irratti ejjannoon jiru tokkuma jarri keenya warra mootummaa keessa jiranis hin sossobinaa nama barbaachisu sossobuun hin barbaachisu dhugaa walii himne walii mari'anne akka ummata finfinnee keessa jiruufittillee akka Oromoo Oromiyaaf ta'ullee akka Itoophiyaa ta'uttillee dubbii finfinnee furuu barbaachisa kun immoo wacaaf girrigirrii ni miti ka ta'u tasgabbahanii taa'anii akka qeerrootitti gaafii dhiyeessu harka mootummaa micciiruu qeerroo irraa barachuu danda'u qaban koyyee macha hin kenninaa hin dhumna malee hin kenninaa innaa hiixaa itti baafte hiixaana aarsisee bitee namni wal waameen bahe wal waameen taa'e pereeda kanaafi dhimma finfinnee irratti illee hedduu hiyyaaddeeyna rafaa jechuu kiyya miti garuu gaafiin haa dhaabattu akkuma dhufiitii isiinitti ofirraa deebisa deemna haaromsi hin jiru jettani haara'uu dhiisi moofa'uutu deemaa jira dhugaa isinitti ani mootummaa tanaaf kijibuu fi isiif irra diddibuu ifadheeti jira dhugaan isin jira biyya kana haa ceesiftu yaani biyya kana haa ceesifnu jenne waan amata 27 nu godhan hin irraanfanne dhoyfanne haaromsa lammaan eegale abdanne akkasii miti haaromsa lammaan eegale abdanne kaayoo qabsoo ummanni keenya itti wareegame amaanaa itti kennine haaromsa gubbaatti lammaan eegale aanaan gadi ba'e otoo jennu waajjirummaan dhaabaa'u tortoree jechuu deebi'e aarsaa kana hunda booda taappellaa ati abaa'oodha ati shaneedha ati maarroodha ati dhaaba keenya keessa hin jirtu jedhanii nama hidhuun nama doorsisuun sun seenaa kaleessa nuti yaadachuu hin qabne jechuudha
nutti deebisuun qaban waan akkasii amaanaa itti kenname kana bakkaan ga'u yoo ka barbaadu taate lammaan nuti amaanaa tiim lammatti kennine amaanaa xiqqoo miti totorroonni amma deemaa jiru kuni fudhataman qabu haala amma jiruun haaromsi isin bira ga'ee jennan kijibe matarraa totorraa waan jiraniif matarraa sirreeffatanii qeerroon kun maal balleesse jiran jaratti amata 27 isaan ergachaa turte qeetti galchee bilisa isaan baase aangootti isaan baase aangoo san naahiraan jenne qeerroon kun aangoo tana naahiraan jenne bara namichi kalee maal godhaa ture koodii jijjiirratee yoo ta'u osoo beekutti dhiise miti irraa naa ka'ii naan malti hin jenne garuu kursii sana taa'ee shira yoo qaxatu taate Oromoo yoo qoqqoodu taate laafa jaratti irraa nu hafte ka gurguratu yoo kataatu taate san ol hin dhiifnu jechuudha kana ol hin dhiifnu kanaaf itti qabsoo kana immoo diinummaani miti keenyaan hidhee gad dubbachaa hin ture mootummaan tun keenya ittiin beekan maqaa keenyaan achirra jirti dhiiga ijoollee keenyatitu galaana ta'ee ol baase lafee ijoollee keenyatitu mansalaala ta'ee masaraa kiiloo 4 seensise hin cabsu garuu akka isiin raftu immoo ittiin dhiifnu hin dhiifnu garuu akka isiin deebitee totorraatee ajaan lafa balleessitu immoo ittiin dhiifnu hin dhiifnu kanaaf isinis qabsoo keessatti tuufa nummoo ittiin dhiifnu hin dandeessu sirritti immoo biyya kana ceesisuu yoo ka barbaadde taate ODP maqaa qofa jijjiirrattee deemuu hin dandeettu gochaan malee ka jechaa qaata quufne bara ka gochaati gochaan immoo waa godhuu namni danda'u yoo nama barate ofitti qabeedha sabboontota yoo ofitti qabeedha sabboonummaan Oromoo nadaajii qabsoo Oromooti jechaa turree miti ODP sabboonummaa Oromoo shakkiin maletti yoo guuttatte sabboontota yoo guutamte malee achi hin ceetu dheengadda waggaa jaritti wachu hantuuta bishaan seene fakkaatti hin qabdu keessa sabboonummaa kaadreen isaan walitti qaban ka shanee yee nu rakkisaa ture gaafa jarattiin kaatu bakkuma bu'e dhabne no sabboonummaan jiraachuu danda'uu qaba abbaan fedhe waan fedhe ajoo jijjiiramni kun bakka as ga'e qabsoo ummata kanaatiin qabsoo ummata Oromootiin sabboonummaadhaan qeerroodhaan jijjiiramni kun ce'umsi kun galma ga'uu ka danda'u injilii xayyaarri Abiy oofu Oromoo cimaa yoo qabaate hoggansi ummata kanatti yoo amanedha ummata kanatti arrabaan qofa osoo hin ta'in onneen of kennee abdatee yoo deemedha kuni ana akka obboleessi tokkottan isaan gorsa yeroo isin jarjartan yeroo isin balleessan nan lola rakkoon hin jiru isaanis yoo kataa'u taate akka amma dura deemamuu fi akka isaan amma ittiin deemaa jiraniin warri asii ari'ame hundi waan garaa isin nyaasirtu amma jarattiin Finfinnee raawwachuutuni Oromootu aangoo hunda fudhateetti Oromoo akka beektaa asiin xiqqoo Oromoo suuyeen nu beektaa warra isin shimalaan asii ariitantu ol galee booletti ol ga'e hattuu fi ergamtuu wayyaanee kaleessa ufmanni kennuuf keessa ari'ee jecha ummata Amaaratiin wal lolaa jirraa jechuudha otoo waan wayyaaf illee ta'e uumaa miti kanaaf osoo namni baratee lafa guutee jiru osoo boolaan xiixaan hojiidhaan beekame lafa guutee jiru dullatti lammaan haaromsaan nurraa gadi harcaase qeerroon manatti gubee biyyaa baasen matarratti gannu tulu an garaa na gubataa jechuutti hin dhiibnu kana nurraa baasuu qaba